Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa waldaalee ijaarsaa caalbaasiin dorgomsiisuuf carraa baasee bakka buutonni waldaalee hundi bakka argamanitti sirni carraa baasuu kun gaggeeffameera. Waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaatti dursaan garee walitti hidhamiinsa gabaa obbo Aliyyee Jabee piroojeektii ijaarsaa tokko irratti waldaalee dorgomsiisuuf caalbaasiin ba'ee turu himaniiru. Sirni carraa baasisuu kun yeroo sadaffaaf gaggeeffame waldaalee ijaarsaa irratti gurmaa'an sadarkaa maayikiroo irra kan jiran isaan irratti dhaabbanni tokko waldaalee 5 tokko akka fuudhee dorgomsiisuu barbaadetu hojii tokko irratti jechuudha. San irratti carraa baasisuu dandeenya jechuudha. Hojii dallaa haaromsuuti. Hojii dallaa haaromsuu waan ta'aniif hojii kana hojjechuu kan danda'an waldaalee ijaarsaa sadarkaa maayikiroo irra jiranidha. Yaa waldaalee ijaarsaa kun baay'ee lakkoofsani garuu carraan hojii xiqqaallee akka ta'u taate feernasiisal akkuma isa seeguudhaaf carraadhaan jechuudha. Waldaalee 174 calallee gaggeeffameen waldaaleen 5 carraan ba'eef ijaarsa piroojeektichaa irratti kan dorgoman ta'us ibsaniiru. Guyyaarraa kana gara waldaalee 174 jechuudha. Kana gaa carraan barbaadamu immoo waldaalee 5 jechuudha. Kana carraan goonitu adda baafne jechuudha. Waldaaleen kun amma dhaabbanni kun fudhateetu hin dorgomsiisa. 5 kun waliin dorgomanitti tokko kan darbu carraa argataa jechuudha. Akkasumatti carraa magaalichi qabullee walitti qabneetu akkasumatti jala jalaa carraa kennaa fi dargaggoonni akka irraa fayyadaman taasisaa deemna jechuudha. Akka magaalichaatti carraawwan hojii banaa argaman irratti waldaalee dorgomsiisuun karaa iftoomina qabuun dabarfamanii akka kennaman hojiin hojjetamaa jirus cimee itti fufaa jedhan. Galuma kana keessatti waldaalee gara 9tiif sirni carraa baasisuu erga gaggeeffame waldaaleen 9 argatanii jiranii waldaaleen sun immoo deemanii dorgomanii waldaalee 9 san keessaa waldaaleen 2 carraa argachuu danda'anii jiru jechuudha. Inni ibsamee jira. Akkuma kanatti wal jalaa carraa kennaa kan deemu ta'a jechuudha.